Hello, akkam jirtan baga nagaya walitti deebine an Abdallah Siraaj barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu barreeffama yeroo darbe kan nuti waliin baranne hiika jechoota afaan Oromoo sirna tuqaalee keessaa isii mallattoo koomaadhaa fi akkasuma mallattoo gaafiidhaatii fi poointii takkaahuu tuqaas waliin baranneetiniin dabarfannee jechuudha. Namoonni hedduun keessan yaada dansaa bareedaa akkaan namatti mi'aawu hedduu lafa keettaniitiniin dabarfattan kan maal jedhu hergaa takkaahuu ammootiyyuu eega si wajjiin baruu fi barsiisuu kana eegalle takkaahuu itti seenne as barreeffama hedduu sirreeffannee barattoonni jettan hedduutuyyuu jira. Abdiin qaba akka isin sirreeffattanii jechuudha. Sababni isaa maaliif waan kan keeti afaan kan keeti waa afaan amaatiin dhimma hin baatu jechuudha. Afaan kan keetiin kanaaf anis kan asirratti argame afaan keenya afaan Oromoo jechoota hedduudhaanii fi hiikaa jechoota afaan Oromoo akkasuma sirna tuqaaleetii fi barreeffamoota garaagaraa kan ani asirratti isinii dhiyeesseef kanumaaf akkuma isin jijjiirama argamsiiftanii fi jechuudha. Sana booda ammootiyyuu nama hundaaf akka iftanitti abdii isinirraa qabaa jechuudha. Barmoonni kun barmoota akka laafaatti tokko tokko ilaalu osoo hin tahin barmoota gadi fageennaan isin qalbii qabdaniin aqlii qabdaniin yaada keessan cimsattanii irratti xiyyeeffattanii hubannaa guddaadhaan yoo hubattan kan barreeffama keessan sirreessuu barbaaddan ana qofa osoo hin tahin namoonni Oromoodha ka afaan Oromoo barsiisan ka afaan Oromoo YouTube irratti agarsiisaa jiran hunda jala deemaatiniin rakkoo keessan faana bu'aa sirreeffadhaa takkaahuu ammootiyyuu tolfadhaa. Biyya amma nuti jirru keessatti biyyoota nuti keessa jirru keessatti namoota biyya biraatii dhufan yookaan ammootiyyuu foreign country yookaan biyya biraa irraa dhufan yoo tahe malee isinii galaami jechiki namni asitti dhalate hattaa ka afaan hin beeyne barreeffama akka gaarii barreessa. Isinii galaami jechiki maaliif teknooloojiin fagaatee jira afaanuma ufiitiin addunyaa hunda isiitiyyuu hooggananii uf jalatti galchanii itti fayyadaman itti dhimma bahanii jechuudha. Biyyi nuti keessa jirru kun waan gaariidha. Nullee meeshama jaraa taanetiniin as bahuu irraa nama keennaaf ummata keennaaf fe'amtuu gaarii tahuudhatuyyuu gaariidha jedhetiin as isin fuulduratti bahe. Kana jechuun maal jechuudha? Namni na hubatta yoo jiraattan ija gatii qabduun mataa aqlii qabuun na hubachuu hin dandeettu. Kun ammootiyyuu akkuma laaftuutti bira taruu dandeettu. Akka laaftuutti bira hin tarinaa waa irraa hubattanii haasaa isinitti dheeresse. Kanaaf ammootiyyuu dhiifama kanaa gootan abdii isinirraa qaba. Ammaaf kallattiidhaan gama barreeffama isiniif qopheetteetti isin haa dabarsu. Barreeffamni keenya har'aa barreeffamuma akkaataa itti isin itti barreessitanidha malee wanta biraa gadi fageennaan wanta qabu hin qabu. Qalama keessan qopheeffadhaa. Daftara keessan qopheeffadhaa. Gurra keessanis qopheeffadhaa. An yeroo sadi hin dubbisa. Yeroo tokko xiqqeesseetiniin takkaahoo ariifadhee dubbisa. Yeroo lammaffaa jiddu galaaniin dubbisa. Yeroo sadaffaa suutaan dubbisa jechuudha. So barreeffama kiyya kana keessatti jechoota ammas isinii fidu kana keessatti jecha jabaataatuyyuu jira. Jecha laafaadhaatuyyuu jira. Jecha gabaabaadhaatuyyuu jira. Kana gadi fageennaan yoo gadi buutaniitiniin faana dhoytaniitiniin hubattan sirritti yoo barreessitan barreeffamni keessan sirriidha jechuudha. Kanaaf an amma isiniif dubbisuu nin eegala. Barreessaa. Yoo isin harkaa ariifadhe ammoo press godhaa takkaahuu ammootiyyuu dhaabaatii barreessaa. Okay. Takka. Namni durii waggaa 100 jiraata. Namni durii waggaa 100 jiraata. Namni durii waggaa 100 jiraata. Lammaffaa. Barana annan fuudha. Hin coortanii minatti. Yes, I am. Barana annan fuudha. Barana annan fuudha. Sadaffaa. Nu misre'ee boora xinnoo qale.
Noomis maqaa namaati. Noomis re'ee boora xiqqoo qale. Noomis re'ee boora xiqqoo qale. Inni afraffaan barattoota meeqatu qorumsa darbe. Barattoota meeqatu qorumsa darbe. Barattoota meeqatu qorumsa darbe. Inni shanaffaan atoo maaliif hin qaanfattu. Atoo maaliif hin qaanfattu. Atoo maaliif hin qaanfattu. Inni jahaffaan wal fuudhaa ilmoo horaa. Wal fuudhaa ilmoo horaa. Wal fuudhaa ilmoo horaa. So barreeffama kana keessatti akkuma duratti isiniin jedhe qubee dheeraatu jira. Laafaa gabaabaadhatu jira. Kana akka isin sirreeffatan abdii isinirraa qaba. Yeroo ani barreessutti akkaataa barreeffama kan kootiis akka hubattan abdii isinirraa qaba jechuudha. Well, yes. Barreeffamni an duratti isiniif dubbise kana fakkaataa jechuudha. Mee wajjin haa ilaallu. Iddoo itti qubeen jabaatu, iddoo itti qubeen laaffatu, iddoo itti qubeen dheeratu fi akkasuma iddoo itti irra butaan jiruu fi hudhaan jirus mee kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Barreeffamni isin barreessitan very nice. Baay'ee bareedaadha. Kan yaaltanis baay'ee namatti tola. Kan barreessitanis akka gaariitti hubadhee jira jechuudha. Afaan keessani akka sirriitti barreessitan abdii isinirraa qaba. Akka injoo itti taatanis abdii isinirraa qaba. Maal jedhe Huseen Bunee? Hayyichi Takkaahuu Qabsaayaan fi Obbo Baqqalaa Garbaan akkasuma Jawhar Muhammad fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasuma Marroon hayyoonni Oromoodhaatii fi qabsaayonni Oromoodhaa maal jedhanii bira dabran? Jechoonni isaan jedhan hedduudha. Garuu nuti kan itti fayyadamnu keessaa gabaabaadha. Ta'uu hin qabu. Jechoota isaan nuun jedhan 50 keessaa 5 yoo fudhanne 500 itti daballee uummata keenya tajaajiluu danda'uudha qabna. Huseen Bunee maal jedhe? Jeedala tahee waggaa 100 jiraachuu irra leenca tahee bookkisee dhiira tahee lolee diina ofirraa kuffisee guyyaa tokko jiraachuu naa wayya jedhe. That's right. Sirriidha. Afaan namaa jejee, aadaa namaa jejee an obboleessi keessan eenyummaa namaa jejee kallattii dabaa irra Oromoo kaahuu irra waan ummata Oromoo tajaajilu ka anaanan qaanfachiifne ka ummanni kiyya ummanni Oromoodhaa fi dhalataan Oromoodhaa kan lafaa ol ka'u na ilaalee yoo ani balleesse waan gaarii natti himee yoo ani tolche na jajjabeessee gara fuulduraatitti ummata keenyaaf waan guddaa akka dalaynu fi waan guddaa ummata kiyyaaf dalaguudhaan filadha. Waan yartuu takkaahuu waan na qaanessitu ka seenaa Oromoo dabsitu ka aadaa Oromoo dabsitu ka duudhaa Oromoo dabsitu ka eenyummaa Oromoo Oromiyaa fi Oromummaa cabsitu hojjechuu irra qubee afaan Oromoodhaa tahayyoonni Oromoo kan akka Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee kan akka Hayilee Fidaa fi hayyoonni sanii asii irratti umrii ufii dhaban irratti lubbuu ufii dhaban qubee takka lama yoon barsiise an sanitti irra gammachuu qaba. Gammachuu guddoon qaba. Kanaaf afaan keenya akka waliin guddifnu, aadaa keenya akka waliin guddifnu, eenyummaa keenya akka waliin guddifnu, Oromoo, Oromiyaa fi Oromummaa naanniga isii taanee jaldaa isii taanee akka biyya teenya eeggannu. Afaan keenya akka eeggannuun isiniin jedha. Ammaaf kallattiidhaan gama barreeffama isiniif
qopheessetti isin haa dabarsu barreeffama keessan akka isin barreessitaniitiin ani irruma deebi'aa jiru qofa irratti akka deemnuun hubadhaa. Okay, tokkoffaa isinitti dheeressa dhiifama. Namni durii waggaa 100 jiraata. Yeroo kana jedhu namni durii waggaa 100 jiraata. Yaa asitee kunitti irra butaadha. Irra butaadha bakka kanatti luuk irra butaadha. Durii ka jedhu kun dheeraadha waggaa jabaataadha. Luuk kun jabaataadha. Qubee jabaataadha. Irra butaadha kun luuk irra butaa qaba bakka kanatti irra butaa. Ika isinii kaa'e kun irra butaa qaba. Asitti jabaataadha. Asitti dheeraadha. Kuni jabaataadha. Irra butaa qaba. Okay? Jabaataadha kun jabaataadha. Bakka kanatti qubee jabaataa jira jechuudha kun bakka kana. Asitti kanatti dheeraadha. 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 Okay? Bakkitee kanatti kan isinii kaa'e kan akka hubattan kuni asitti kanatti jabaataadha. Gaan kuni jechuudha. So walumaa galatti namni durii waggaa 100 jiraataa jedha. Bakka kanatti irra butaan kuni astee kanatti kana kakaa'e irra butaadha. Jaa kana kan kaa'e jabaataadha. Jabaataa qubee jaadhaan isinii kaa'e jabaataadha irra butaadha kun. Okay? Irra butaadha akkanatti hubadhaa. Kunis jabaataadha. Jabaataadha jedheetiniin bira isinii kaa'e dheeraadha kun asitti dheeraadha. Okay? Kan itti haalutti haa dabarru. Barana nan fuudha. Barana ani nan fuudha. Ani obboleessi keessan barana nan fuudha inshallah. So walumaa galatti gabaabaadha. Wannaan astee kanatti barana ani nan fuudha kan jedhu kun akka gabaabaati. Nan fuudha gabaabaadha. Gabaabaadha kan jedhu kanallee mee bira isinii haa kaahu. Gabaabaseetiin kan barraa'ee jechuudha. Okay? Gabaabaadha. Gabaabaa. Okay? Gabaabaadha. Gaa'aa kan jedhu kun gabaabaadha jechuudha. So inni sadaffaan nuumis re'ee boora xinnoo qale. Nuumis re'ee boora xinnoo qale. Okay. Astee kanatti kuni dheeraadha. Okay. Astee kanatti kuni irra wannaadha baay'ee mallattoo hudhaati. Hudhaa godhatee jechuudha. Hudhaadha. Okay. Kuni dheeraadha. Akka dheeraatitti beektan. Kunis dheeraadha. Dheeraa. Okay? Xinnoo ka jedhu kuni lamaan jechuudha jabaataadha. Jabaataa. Okay? Qale ka jedhu kuni gabaabaadha. Okay. Gaa'aa ka jedhu kuni gabaabaa. Jaa'aa ka jedhu kuni jabaataa. Mallattoo irra isinii kaa'e laal kun ola. Kanaaf kanarra isinii kaa'e jabaataadha. Kun ammoo mallattoo kun hudhaadha. Dheeressee barreessuudhaaf wanta hin taaneef jechuudha. Okay. Inni afraffaan barattoota meeqatu qorumsa darbe. Okay? Barattoota kuni jabaataadha. Jabaataa. Look. Asitti qubee lamatu jira jechuudha. Barattoota. Asitti kanatti dheeraadha kun. Asitti kuni dheeraadha. Dheeraadha. Ka jedhu kuni dheeraadha. Okay? Dheeraadha. Asitti meeqatu ka jedhu kun asitti kanatti kunis dheeraadha. Laa. Dheeraadha. Qorumsa darbe. Gabaabaadha kun asitti kanatti kuni gabaabaadha. Okay? Gabaabaadha. Gabaabaa. Qubee gabaabaadhaan barraa'ee jechuudha. So inni shanaffaan atoo maaliif hin qaanfattuu? Kun amma asitti kanatti mallattoo gaafiiti. Atoo maaliif hin qaanfattuu? Kan akka taayee kana kan hin qaanfanne kan akka shimallis kan akka alagaadhaan kaawwaniiti jechuudha. Kunniin hin qaanfatanii. So yeroo kana jettu barreeffama kana yeroo barreessitu haala kanaan yoo barreessite barreeffamni kan kee sirriidha. Barataa wayiititu iyyuu waanaan jedhe barattoonni yuunivarsiitii giraajuweet ta'aniitiin hin bahan hedduun isaanii barreeffamni sirrii miti jette. You are right, sirriidha. Sirrii miti. Maaliifi afaan ufiititti amanamummaa wanta dhabaniif barumsa gadi fageenyaan cimanii kun afaan kenna jedhanii waan hin baratiniif malee namni tokko yoo barumsa isaati irratti xiyyeeffate afaan isaanii fi aadaa isaanii irratti eenyummaa isaa irratti yoo xiyyeeffate namni tokko wanti inni irra hin geenne hin jiru. Abboo eenyummaa ufiitiif lubbuu dhabdii bar hayyoonni kenna. Eenyummaa ufiitiif lubbuu dhabdii bar
bar mallaqaan hin gurguramu ilmi hayyuu tokko mallaqatti hin deebi'u bar mallaqatti hin deebi'u Oromoon mallaqaan hin bitamu Oromummaan mallaqaan hin bitamtu Oromummaan mallaqaan hin argamtu akkuma amma Abiyyi alaa dhufee seenee an Oromoo dhufiin jedhe kanamu no jaalattus jibbitus Oromummaan akkanatti hin dhuftu gurri yoo si qaawwe Oromummaan laaftuu miti qubeen tun laaftuu miti hin beeytu ka hin beeyne tuyyi akkasitti ka xiqqishutti ilaala malee Oromoo qubee tanaaf jedhee qubatu irraa guurame hayyoota kenna qubee tanaaf jedhee anniisaatu irraa guurame qubee tanaaf jedhee ija meeqatu nama meeqa keessaa baafame qubee tanaaf jedhee kanaaf waanii qubee tanaa hin beekaniif malee namni waahee qubee tanaa haadhaa fi abbaan isaa agarsiifte beeki sitti hima dhugaa sin dhoysu ka Oromoo taate ka qalbiin na dhageeffattu waahee qubee tanaa Rabbi jannata haa kennuu fi abbaa kiyyatu na barsiise hiigalaa akkasitti seenaan dhufee eenyummaa kennaan boonni sadarkaa kana gahuu dandeenye malee akka alagaatiif qubee miti qubni Oromoo irraa dhufe maaluma goote waggaa meeqa keessatti waggaa 3 nadhaa keessatti qubee afaan Oromoo gaa irraa eegalti hin jenne kuni hundi daba qubee tan irratti dalagan irraati gaalaa aa jetteetiin eegalte miti dhagahi namni aqlii qabdu ka dhaltee qabdu namni aqlii qabdu ka barataa jirtu ka barattee qabdu eenyummaa kee dursi ani eenyu jedhi bakka jirtu san ilaali afaan dubbattuu miti fuuldura kan kee fageenya kan kee ilaali kanaaf dhugaanaan jedhe barataas ta'u barattuun yaada sannaa kennite eenyudhayyuu balaqqeessaa isheen sun dhiiran sa'a tureyyuu intala dubaraati hayyitti baay'ee balaqqeessaa addunyaa jedhamtunetti fakkaate sirriitti hordofti yuutuubii kan koonni hordofti Oromoota hedduudhaaf sheer gooteetiin turte jechuudha so isheen sun tiyyuu hin hordofte akka gaarii yeroo dogongora kan koo hedduunatti himteetiin hin turte haa galatoomtu namoonni hedduudha sanatti himaniitiin hin turanii jechuudha so barreeffama kana sirriitti barreessuu hin danda'an jette ijoolleen yuunivarsiitiidha giraajuweet ta'an anamma yuunivarsiitii giraajuweet ta'e hin qabu garuu fuulduratti hawwii guddaadhaan qaba du'aa naa godha rabbi ittiin na haa ga'u so yuunivarsiitii xumurtee miti dubbiin mana keessaa yuunivarsiitiin guddaan haadhaa fi abbaa kan keetirraati yuunivarsiitii guddaan look sadarkaa yuunivarsiitii takka ammoo sadarkaa kolleejjii yoo geette barsiisaan akkanatti harka xiqqishuma isii si jala qaba malee akkanatti hin banu look akkanatti hin banu barsiisaan siif harka akkanas si jala qaba so situyyuu seenee banatee keessaa fudhata barumsa jechuun akkasi afaan Oromoo hoosan caalaa jechuudha so balaqqeessaa addunyaa galatoomii akkasuma barattoonni biraatis kan na hordoftanii yaada naa kennaa turtan baay'ee isin galateeffadha so shanaffaatti haa dabarru shanaffaan maal jedha atoo maaliif hin qaanfattu yoo jenne tokko yoo goones ni dandeenya lama yoo goones ni dandeenya jechuudha maaliif hin qaanfattu yoo mallattoo gaafii goones ni dandeenya jechuudha so atoo ka jedhu kuni dheeraadha maa ka jedhu kun atoo maa ka jedhu kunis dheeraadha look kunniin lamaanii jechuudha si galaa miti kunniin lamaanii ammas kunniin lamaanii dheeraadha jechuudha okay ammas kunniin lamaan dheeraadha ani kana yeroo bireesni kaa'e dheeraa jechuu agarsiisa hin qaanfattu astii kanatti nama shakkisiisa miti hin qaanfattu faa lama taati takkaa miti hin qaanfattu astii kunitti jabaataadha okay kun asitti jabaataadha so astii kanattis kunis jabaataadha
xiyyeeffadhaa sirriitti xiyyeeffadhaa barreeffama ammaa achi yeroo isinii barreessu akkanatti lafa isinii kaaya namoota hedduutu iyyuu barreeffama kana irraa yaada gaggaarii qabdan jechuu barbaadeeti. Well inni jahaffaan wal ka jedhu kun amma kun irra butaareef argan asitti gara sanatti irra butaan hin jira takka akkas argannee natti fakkaate yaa asitti kanatti irra butaa takkitti argannee jechuudha. Wal asitti kanatti mallattoo akkanaa takkas jidduu keenyatti ni jiru waa harkisiiftuu akka yaanni wal harkisu kan isinii agarsiiftu jechuudha. So kun amma irra butaadha okay dha wal fuudhaa dheeraadha kun okay dha asitti kanatti illee irra butaadha okay ilmoo dhala irra butaadha horaa ka jedhu kuni dheeraadha asitti kanatti dheeraadha okay usuu barmoota keenyaa conclusion takkaahuu xumurree waliin hin gahini asitti kanatti wantoota tokko tokko isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Kana maaliif asitti barreessitee jechuu dandeettu jechuudha. Isa amma tokko tokko asirratti barreessi kana maaliif barreessitee jechuu dandeettu. Asitti irra butaa ka jedhu kuni kunniin lamaan irra butaa tahuu isin agarsiisaa jira. Kun amma irra butaadha. Irra ka jedhu kun irra butaadha. Asitti ka jedhu kuni gabaabaadha akka gabaabaatitti isinii fide jechuudha. Asitti jabaataadha jabaataadha okay kuni jabaataadha jechuudha. Kun asittis jabaataadha asitti kuni dheeraadha kuni asitti kanatti kan jedhu kuni gabaabaadha walumaa galatti jechuudha. Asitti kanatti dheeraadha asitti kanatti kunis gabaabaadha kun asitti kanatti kuni hudhaadha okay asitti kanatti kuni dheeraadha kun asitti jabaataadha kuni gabaabaadha okay asitti kanatti atooga jedhu kuni dheeraadha asitti kanattis kunis dheeraadha look asitti kanatti kun ammoo iyyuu irra butaadha kuni dheeraadha kuni asitti kanatti ilmoo ka jedhu kuni irra butaa qaba jechuudha. Asitti kanatti kuni jabaataadha kunis jabaataadha well kuni asitti kanatti akka dheeraatii jechuudha. Walumaa galatti barreeffamni keenya kanaan hin xumuratu. Hanga lubbuun nu jirtu waa'ee Oromoo dubbachuu hin dhiifnu waa'ee Oromummaa dubbachuu hin dhiifnu waa'ee Oromiyaa dubbachuu hin dhiifnu jechuudha. Qaamaan isinirraa fagaadhe kan biyya jirtan yaadaan isin wajjin jira qaamaan isinirraa fagaadhu malee aqliitiyyaan qalbiitiyyaan surriitiyyaan Oromiyaa keessa jira jechuudha. Yoo Rabbi jedhe guyyaa tokko nama walitti galee yaada waliif ibsu Rabbi nu haa taasisu. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Chaayinaalii kan keeti. Ana na barsiisaa narraayis baradhaa anarraayis fudhadhaa. Kanaaf chaayinaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa share gochuus hin irraanfatinaa like comment takkaa'u yaada keessan naa kennu hin irraanfatinaa. Ijoollee Oromoodhaa kan waan gaarii Oromoof dalaydus ol fuudhuu hin irraanfatinaa. Kan YouTube hin banatin YouTube banadhaa waan Oromoo fayyadu takkaa'u waan Oromoo tajaajilu hojjadhaa. Ummanni keessan isin eega. Namni biyya keessa jiru rakkoo hamtuu keessa jira. Oromummaanis tahee sababa Oromummaatiif sababa Oromiyaatiif sababa biyya isaatiif rakkoo guddaa keessa jira. Du'aayii godhaa fi jabaadhaa hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.